Ayyana shamaa kan jirtu dortonni fi kayantonni maatiiwwan OTS Elsay kan taatan hundumti keessaa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqni arlatu baay'een keessan akkasinatti hunfatanii jirtan nan beekaa sababni isaa immoo viidiyoo osoo isiniif hin gadhiisin chaanala koo kanarraa yeroo hedduuf badeetiin jira jechuudha. Sababoota garaagaraa irraan kan ka'e viidiyoo osoo isiniif hin gadhiisin yeroo hedduuf tureetiin jira jechuudha. Sanaaf dhiifama guddaan isin gaafadha. Garuu immoo chaanala koo isaa haaraa kanarratti barnoota isin fayyadan hedduudha kan isiniif gadhiisaatii jiru. Ammaan dura viidiyoo hedduu kan baay'ee isin barbaachisan isiniif gadhiiseetiin jira. Galaati daawwadhaa akkasumas immoo warri subscribe nan godhin jirtani subscribe godhaati gamanaan na hordofaa yeroodhaaf chaanala koo isa haaraa kanarratti kan viidiyoo barbaachisoo ta'an isiniif hojjechaa jiru waan ta'eef galaa subscribe godhaa chaanala koo isa haaraa Elsay Tech jedhamu kanaan isin jedha kunoota akkuma agartan maqaan isaa isa kanadha jechuudha. Linkii isaa description box jala isiniif nan kaa'a barnoota barbaachisoo ta'anii addana irratti jechuudha kan isiniif gadhiisaati jiru. Gara fuula duraatti illee addana irraa illee barnoota barbaachisoo jedheeti yaade waan kamiin iyyuu isiniif nan gadhiisa waan ta'eef subscribe godhaati yoo dandeessan illee share gochuudhaan jabeessan isin jedha. Kun akkuma agartan viidiyoolee barbaachisoo ta'an viidiyoo 60 olii kan isiniif hojjedheeti jiru. Kanaaf chaanala koo kana keessatti wantoota barbaachisoo hedduu waan argattaniif galaati cheekii godhaa. Dhugaa rabbii baay'ee tokkotti gammaduun isin jedha. Gal linkii isaa description box fi comment jalqabaa irraa argachuu waan dandeessaniif salphaatti gara chaanala koo isa haaraa kanaa dhufuutii ni dandeessuun isin jedha. Egaan irra deebiin illee dhiifama guddaan isiniin jedha sababa viidiyoo soo isiniif hin gadhiisee amma woonaa turee fi gaan yeroo muraasa booda guutummaa guututti chaanalli lamaan isaa irratti iyyuu hojii akka duraanitti akkan isiniif eegalu waadaa isiniif danseena waan ta'eef isin yaaddasiin isiniin jedha. Baay'een keessa warri na yaaddan warri na bilbiltanii gaggaafattan warri eessa jirtattanii na barbaadanii fi kunootti chaanala koo isa haaraa kanarratti jechuudha kan isin argattanii baay'een keessan warri na kabaja warri na jaallattan warri koomentii na barreessitan hundumti keessan iyyuu immoo naa galatoomaa baay'ee tokko isin jaalladhaa isin kabajaa. Ciao.